godhanii uummata kana fi birmadhaan jedha ani yeroo dheeraa sirraa hin fudhadhu waan gaarii warra walitti deebi'u naa godhu fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e ulfaatu. Thank you. All right, amma warra haaraa galanii wajjin isin wajjin yeroo dheeraa akkas turuu hin danda'u waan ta'eef yaada keessan akka maammaa isaan gochaa turanii na dhaggeeffatanii asuma turtan jedheen yaada. Yaada keessan walumatti qabdanii Muhammad. All right. So nama tokko bakki tokko jira fakkaata. Muhammadin dabalannee naani isinumadha. Isin wajjin yaada amma dubbanne irratti qabsoonee akka nu mariin kun nagaadhaan fiixaan bahu amannee warra dubbatu taanee maal jirra seetti har'a rakkinni jiraachuu ni mala gaaffiin jira maaliif akkas turanii maaliin hiikamaa baluunsaa namni tokko kun akka fashalaa'us kan hawwu jira sababa adda addaati namni tokko boqqolloo waaduuf jedhee mana isaa guba beektu boqqolloon itti waada jedhee sireesaa nama gubee isatti boqqolloo waadu jira wantuma xixinnoodhaaf jedhee wanta barbaachisaa akkasii kan fashaleessuuf hojjetu jira namni tokko dhibamaadha maal gochuu danda'a kan akkasii abbaa barbaade haa ta'u siyaasa kamirraayyuu haa ta'u garuu Oromoon kuni akka fiixaan bahu fiixaan haa bahu garuu kaayyoon kun haa guutamuun waan tokkodha fiixaan haa bahu garuu kuni haa guutamu preconditioning kun haa guutamu waboonis kanuma gochaa jira jaalmarroo fa'aa kana mari'achaa jiru malee achi ta'anii maal pikinikii irra hin jirani halkaniif guyyaa kaameeraadhaan namoota wajjin kanuma mataa isaanii achitti walitti qabanii kana produce gochuuf hojjechaa jiru so yaada namni qabu jira taana yaadi kuni guutamu turrara preconditioning kun settlementing kun barbaachisaadha jedhee gaafata namni sammuun sirrii ta'ee preconditioning kun otoo hin guutamin mariin kun akka dhumuun barbaadu yoo jedhe reasonable understanding goona kun haa ta'u kun itti daamu turrara waan tokkodha inuma akka fashalaa ofiin ta'uu as ba'anii namoonni tokko turan dhageenya gurra kan hin qabaanne seenaa namni baay'een isin dhagaa baay'ee miti taajjabne adaraa keessan ijoollee keenya adaraa dannoo kadhannaan isin barbaachisa taanaanne zamzamis ta'e xabaliis ta'e Yesuus Kiristoosinis kadhattu taanaanne maajishaanis waan barbaadan godhadhaa malee sammuun akkas ta'uun baay'ee rakkisaa namni akkamitti ka'ee uummanni isaa kutoo akkas dhumuu gama meeqaan dhukkubaan busaadhaan beelaan lolaan uummanni isaa akkas otoo rakkatu akkatti fuufu kun akkatti fuufu kan yaadu tokko akkas godhina maaloo adaraa keessan walquba qabaadhaa oboonnis labsa baaseera eegaa jedheera miti nu eegaa mariirra jirna jennaan dubbii gaaddisa jala jirudha Oromoon safuu qaba aadaa qabna gaaddisa jala dubbii jiru namni maqaa isaayyuu kaasee torban lammaffaa keenyadha postpondi goonee maricha keessa seennee hin haasofnu waa'ee isaa walmormiidhaan hin haasofnu callumannee irra qabnee waan keessaa eegnu waan waaqatti kadhannu haasofna waan hawwinu dubbanna jennee of qoqqobbii of irratti keenyee of lagannee maaliif haasofna rumii kana maaliifan akkas godhan marii achi keessa galee borcuu dadhabeeti nan danda'ama garuu aadaan qaba aadaan koo aadaa Oromoodha gadaa qaba maal jedhaa gaaddidduu jala wanta jiru hin kaasamu safuu in lagatta lagannaadha kun lagannaa haa qabaannu laguu haa qabaannu safuu haa qabaannu Oromoo madhuga haa taanu Oromoo ta'uun alaabaa of irratti fannisuu miti Oromoo ta'uun afaan Oromoo dubbachuu qofa ani Oromoodha akaakayyuun koo baluudha jedhanii haasa'uu miti Oromoo ta'uun Oromoo urgaa'uu jechuudha akka Oromoo jiraachuu jechuudha safuu Oromoo beekuu jechuudha wanta gaaddidduu jala jiru wanta jaarsummaadhaan nagaadhaan mariidhaan jiru otoo nabboomamanii as ba'anii akka barbaadanii utaaluun kuni nurraa hin eegamu Oromummaa nurraa hin calaqqisu abbaa barbaade haa ta'u mootummaa haa deeggaruu waboo haa deeggaruu maaliif sheexana deeggaru dhimma koo miti ayyaanaan Oromoo ta'een as dhufe silas namni tokko waa'ee deeggaruu kanarratti maaliif isin sodaattaniiti yoo bade yoo hammati gama sanan deema yoo ta'e immoo gama kanan deema jettanii riizarvii irratti of keessanii jedhee namni yaadu jira taanaan akkas miti sodaa tokko hin qabnu keessa gallees beekna sodaa tokko hin qabnu waa malee of hin qusannu bakki kun bakka hin qabamneedha bakka barbaachisaadha bakki gara nagaattaa dhufnu gara mariittaa dhufnu walaa simannume walaa simannee walaa morminu wal mormuun otoo jiru otoo leenjeessin haa goonu jennee mari'anna malee itti wallaallee miti siyaasa kanas gallee tokko keessan wajjin akkas
kokkee wal qabachuu dadhabnee miti namni otoo godhuun argine beeknee of qusanna waan ta'eef isinis of qusadhaa dubbii marii jala jirudha. Sanaaf warri as jirtan amma yaada isinirraa barbaadu ani daqiiqaa lama sadii fudhattanii maal yaaddu gara fuulduraatti? Siyaasni keenya maal fakkaata? Amma namni tokko fakkeenya isin ilaachuudhaaf maal jedhee roguma lamatu nu ga'a. Siyaasa roga lama akka Riippablikaanii fi Dimokiraatii ta'ee biyyattii keessatti akka Oromiyaa Riippablikiis haa ta'u, akka Itoophiyaas haa ta'u, akka Afrikaanis federaalaayizdii taatee biyya tokko maaliif hin taatu? Garuu Oromoon siyaasa ispeektiramii roga lama qabuudhaan bal'inaan hojjechuu akka danda'u faffaca'ee immoo 5-6-7 ta'ee advaanteejiin akka irratti hin fudhatamne namni nu jibbu hin dhabamu. Oromummaa keenyaan Oromoo ta'uu keenyaan namni nu jibbu hin dhabamu. Na amanaa isuman isinitti himaa. Beektani taanaan namni baay'een asirra warri jirtan hundumtuu keessa beektu waan ta'eef akkasitti. Soolkoon otoo dubbatiin gara kana deemaa jirra fakkaata. Soolkoo. Ifamaa warra raawundii lammaffaa keessatti galte. Rakkoon qabu yoo dubbatan nan dubbadhaa yookaanis nan tura rakkoon. Raawundii isa kanaa wajjin dubbattee nama biraas nan gashaa 9 taatan jechuudha. Yorlaakii raawundii 2 keessa jirta. Otoo dubbatiin yoo ta'e. So akkasitti hubannee gara akka namni nagaa waarii ni dhufa jedhee amanuutti nagaan erga dhufee booddee qabsoon hin dhumu. Qabsoon keenya isa cimaatu itti fufayyuu. Isa nama really nama testii godhu sammuun keenya eenyummaan keenya kan itti testii godhamu isa kanadha. Because garbummaa isa sirrii wajjin wal arguuf jenna. Garbummaa isa sammuu keessa, isa maallaqa dhabu, isa dinagdee dhabu, isa barumsa dhabu, isa waan nyaatee dhabee uummanni keenya rakkachuu, isa buusaa imagine buusaa 20th century keessatti dhukkuba dhabame fayyuu danda'u, kiniinii tokkoon fayyuu danda'u namni nurraa du'u jechuun kanadha qabsoonni guddaan nu eeggachaa jiru. So isatti akka deemnuu fi siyaasni keenya maal fakkaata? Kamitti deemna isa jedhu gabaabsaatii dhiyeessaa soolkoon asuma irratti ture waan ta'eef irraanfadheen giruuppii isa duraa keessa hambise. Soolkoo dubbadhuuti achi priority Oromoon dursa laata dubartootaaf waan ta'eef haadha siiqqee filannee itti fufnaa jechuudha. Itti fufi soolkoo. Hayyee ulfaadhu ayyaana ani beekuma narra utaal ta'ee dheetumanni callisee gaabeetta Oromoon hunuma obsa Oromoon obsa jedhanii laa yaa jamaa silani ijoolleen ammallee gad harca'aniiru garuu waan tokko iyyuu hin taane zeeroodha jechuun amma akka fiiziksiitti kiiloomeetira 1,000 achi deemtee immoo 1,000 deemtee zeeroodha. Zeeroodha jechuun kun naan liqinfamu lakki waa ta'eera. Rakkootu jira kanaafuu mari'achaa jirra. Namni waliin ajjeesnee namnis waliin dhoofnee kotta akkasumatti nuti ilmaan abbaa gadaa waan taaneefitu mariidhaaf Taanzaaniyaa deemnee jechuun kun hin ta'u. Namatu dhume namatu beela'aa jira karaatu cufame namatu aspaaltii irratti addabaabaatti namni itti waamamee balbala addabaabaatti ajjeefame kanaafidha kan araarri kun nu barbaachise. Kanaafi waan dubbannu ifuma ifa walitti dubbannee kan dhiifama gaafachuu qabus dhiifama gaafate kan balleesse jedhus balleesse jedhe lammata immoo hin godhu jedhee waadaa walii seenee ifaa ifatti dubbatee gara araaraatti deemuu ni barbaachisaadha. Maaliif mata duree akkasiin tokkoon dhagahee ture jechaadha ayyaana. Amma dubbii Minilikii na yaadachiisa jettaa? Nuti Minilik akkas nu godhe harka nu muree jenna. Inni kaan immoo lakki noo Minilik quban iyyuu nutti hin buusnee jedha. Yoo nutti buuses immoo biyya ijaaruudhaaf nutti buuse waan ta'eef rakkoon qabu maaltu si dhibee jedha. Kanaaf konfiyuuziniin akkasii kuni hin barbaachisu. Erga araaratu barbaachisa ta'e wanti ta'e ifumaa ifatti walitti mameela nagaa barbaadna beeka. Anamma nama nagaa barbaadu keessaa tokko. Maaliif dadhabee waan kana keessatti illee hirmaachaan ture yeroo dheeraan keessa jira. Hin uffine beektaa nagaa barbaadna. Karaa kamiin iyyuu dhufu nagaa barbaadna. Garuu nagaan kun yeroo ta'u ifa walitti himne itti immoo hin deebiin obboleessa ko. Namiitee jirta natti immoo hin deebiin nama reeffarra taa'ee jira mucaan isaa du'e nama addabaabaatti marsanii ajjeefametu jira kan dirooniin dhumetu jira kan maal kanaaf kana ifumaa ifa walitti himne deemuun
barbaachisaa ta'a. Garuu ammas dheengadda gaafa mari'annu dubbadheen ture ayyaana tarii quba qabaachuu dandeessa. Tuulama kana keessatti kaleessallee quban qaba. Kaleessallee waraanatu jira. Waraana guddaatu jira. Waraana xiqqaa miti baay'ee. Waraana guddaatu jira waan ta'eef mootummaan nagaatu dubbatamaa jira waan ta'eef waraana isaa gara mooraatti aadachaasu. Poolisii dilee jechaan jiru. Irra deebiin dubbadhe waan kana. Torbee sadaffaa dubbachuu kooti. Maaliif waraanni tuulama keessa jabaatee kan itti fufee jiru torbee arfaffaaf deemaa jira waan ta'eef dubbadhe jecha. Nagaa jechaa jirra waan ta'eef nagaa. Waraanni aadachuu. Tuulama kana keessa manatu gubachaa jira, namatu dhumaa jira, ijoolleen haadhaaf abbaan irraa dudu'anii illee kan karaa irratti teessu jirti ijoollee daa'imni xixiqqoon. Kana itti yaadaati waraana mooraatti ol dachaasa. Waraanni kun ajaja eenyuutiin ta'aa jira? Ilmoo abbaa gadaa miti moo natti fakkaata? Yoo waraana Eertiraa ta'e immoo uummanni Oromoo gabbee ofirraa dachaasuu danda'a jechaadha. Kanadha inni kan biraani. Waan nagaa eegnaa, waan nagaa dhaggeeffannaa. Nagaa kana jalatti immoo biltaa bilta kan jedhan Amaariffaan akkasittiin biltaa biltummaa wayitiin deemaa kan jedhu yoo jiraate waan keessaa buufadha walitti rukutee kan jedhee yaadu yoo jiraate waaqni Oromoo, waaqni uumamaa, waaqni garaa gurraachaa nama sana hin milkeessine. Dhugaa Oromootiif barbaade, dhugaa Oromootii dubbate yoo dhuguma dhukkubbiin Oromootti itti dhagahameetu nagaa kana barbaadate nuyyuu waaqa kadhannaa fi jaarsaaf jaartiin waaqa kadhatuu fi hunduu nagaa barbaada numa milka. Yoon ta'u ta'e garuu hin ta'u waaqni san milkeessu jechaadha. Kanuma yoon xiqqoo dallanii waa dubbadhe gaana of galchaa nagaan jiraadha. Si hubannaa rakkinni tokko hin jiru. Isa dhumarra dubbatte sana yaadaanis irratti dubbachuu barbaadu waan ta'eef isii kaasa. 5 irratti lama wayiin qaba nama wajjin waan ta'eef nan xumura ruumii kanas deeqama 30 namootas jiran wajjin mari'adhee garuu gaafa amma lolli ka'eera maal jedhamu yeroo hundaa qaama nu deeggarru wajjin jaarmiyaa qabna taanaan ispeeshaalii achi wajjin wal xiyyeeffachaa waa gochuun barbaachisaa nutti fakkaata. Akkuma hubannootti si laata waboo qofaa miti kan meeshaa qabatee gaara jiru. Waan adda addaa jira, humni adda addaa jira. Kanaan duras ati marii kana keessatti yeroo dheeraadhaaf nu wajjin qooda fudhatteetta waan ta'eef ni hubatta. Kana bubburuqsinee haasofneerra. Mootummaan waan barbaadu qofaa hin godhamu mootummaa jalatti. Mootummaa jalatti warri ta'anii kun as baasnee ma dubbanna nu sodaa hin qabu miti. As baasnee dubbanna mootummaa sana jala ta'anii mootummaan sun iyyuu poolisiinsaa akka milkoofne warri barbaadan jiru. Achuma keessa ta'anii warri shira xaxanii warri waa hojjetanii waa jijjiiqanii waa kana keessaa buusii buufatan jiru. Maallaqaanis waan baay'eedhaan buusii warri buufatan jiru. Ayyaallallattuun bakka hundumaa jirti. Warri immoo jeequmsa keessa daldaltuu dhiigaa jennee kanaan dura lafa keenya dhiiga daldalan jiru. Mootummaa keessa warri jiran jiru. Gaaras warri jiru immoo wabooma qulqulluu qofaatu gaara kana dhuunfatee irra jetta taanaan odeeffannoon qabdu jechuudha. Odeeffannoo kee qulqulleeffatu. So kilaashiin gama lamaaniin iyyuu ni uumama. Waa argaa jirra. Waboon ibsa hin baasu taanaan amma marii keessa jirra. Yeroo kanarratti maaliif kuni babal'achaa jira? Maaliif sagaleen kun dhaga'ama? Miidiyaawwan maallaqa gama sanaan argatu jedhamanii sagalee kana maaliif afarsu? Guyyaatti warri kilipii tokkoon hojjenne kilipii 3 fa'aa hojjechaa jiru. Niwusii amma daddabarsuutti ka'aniiru. Wallolanii dhaanii kan jedhu kana sagalee kana maaliif afarsu? Otoo gaaddidduu jala jiru gaaddisa jira waanta jiruuf maaliif isaan baqatanii as dhufanii dubbatu? Waboon labsii hin baasuu nu eegaa jedhe. Mootummaan mariirra jiraa jedhee faayifatti baasee. Okay, qaama lama kanatu kan deeggaru kana haala kan deeggaru jira taanaan immoo harka isaa baafatee ani qaama haaraadha jedhee haa dubbatu. Garuu isaan lamaan maqaa isaanii jalatti dhokatanii warri nagaan kun akkan dhufnee hojjetan jiru. Isaaniin immoo eenyutu qulqulleessa? Anasiidha. Tokkoffaa sagalee afaan isaanii keessaa fudhannee deebisnu eekoo hin goonuuf. Lammaffaa hin saaxilna akka man godhaa jiru. Hin saaxilna. Sadaffaa nagaan akka dhufu walitti ciichinee akka uummataatti akka sabaatti mootummaadhaanis waboodhaanis maaloo walitti kottaa nu hiikaa jennee kadhannee waan gochuun nurra jiru goone inni gaafa furamuu ofii isaatii kanaan dura yaadatta taanaan torbanarra ofii isaatii warri kun walitti dhufanii nagaadhaan dippiloomaasiidhaan hiikanii keessaa bushaanii badu. It has a solving mechanism qaba ofii isaatii siyaasni isaa. Warra hattuu kana fa'aa warra dhiiga daldalan kana achi keessaa harcaasee baasuudhaaf
gama lamaaniin iyyuu walitti dhufuun isaanii barbaachisaadha. Sanaaf akkasitti xinnoo obsa qabaannee eenyurraa dhufe wanti kun nama mararuu isaa nama gaddisiisuu isaa qofa otoo hin ta'in eenyutu kun akka farsamuu barbaada. Otoo qaamni an deeggaru mariirra jiru mariirra hin jiran hun jeeqinni otoo naan jedhu eenyudha inni kun as ba'ee taappellaa 5-6 guyyaatti maxxansu kun jedhanii question mark gochuunis hammina hin qabu waan ta'eef numa yaadaaf shaalummaadhaan akka itti fufnudha. Garuu fayyaa ta'e solkoo akka nagaa jaallattu nan beekaa garuu nagaan waariyaa kan dhufuu danda'u dhugaa irratti yoo hundaa'edha kan jettu sana harka 100% deeggara because dhugaa irratti kan hin hondoofne inuma nagaanaa dhufuuf jedhamee sossobamee wanti dhufu borummoo itti deebinee itti rakkanna waan ta'eef dhugaa keetii sanan fudhadha. Sanaa fi torban caalaa kan wal bira ta'anii hojjechaa jiranis jedhee namana fayyaa ta'e solkoo. Hayyee ulfaadhu ayyaana. Egaa nus odeeffannoo kallattiidhaan bakka sanaa fudhannu irratti hundoofneetu manni adhayyeessaan gubatiin jennarraan kan hafee waan nama bakka sanaa jechuun bakka siyaasaati. No. Biyya keessaa jechuun wantu lamatti taa'u kana. No, geographic location in barbaachisu. Geographic location in waan furu. Siyaasa. Geographic location in political location. Jaarmiyaan siyaasaa jira miti. Jaarmiyaa siyaasaa kana keessaa eessarraa maddee jedhanii malee inni immoo asirra jira, asin jira, qocorsan jira, babbaluu bira jira yoo jedhe that makes sense. Oromiyaa keessa jira. Garuu eenyudha? Namni kuni waboo keessatti eenyudha? Haasaan kun kan dhufaa jiru, odeeffannoon kun kan dhufaa jiru. Jaala eenyutu kana dabarsaa jira yookiin hoggana caffee kamtu kana dabarsaa jira jennee question mark goonee isa laaluun barbaachisaadha. Akkuma hubannootti akka qabattuu fi gaaffiis miti waan ta'eef fayyaa ta'e ulfaadhu solkoo. Baay'ee ulfaadha torban gaarii. Torban gaarii siif. All right. Kan eegu caalaa turu. Ayyaana Ijuma dunuunfadhee. dalagaa seena waan dura seena natti fakkaata. Okay, dursan silaadha ati ariitii dalagaatti deebi'utu sirra taanaan itti fufi daqiiqaa lama sadii keessatti yaada kee. Galatooma jechuun yaadni kiyya yaada fagoollee miti. Actually ammatti waan irraa dubbannus illee hin qabnu maalinnaan jarri egaa dubbiirra jiru eega ta'e haga jarri wayiin gadi ba'anitti garuu mirkaanni barbaachisaan itti fakkaatu akka deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti maalifiini kana duras wantoonni tatta'anii jiru hedduu mirkaanuun akka deeggartoota keenyaaniin jedha barbaachisaa miti qophaa'uudha gama kamiifiyyuu jechuudha yoo ta'es yoo ta'uu baates jechuudha. Kanan dubbadha akka biraa waa'ee waraanaa ayyaanaan maa inni beektaa nuti waan asirratti dubbannuuf baay'ee of qusanna baay'ee of eegganna haa ta'u garuu waraanni giddugaleessarra jiru kun giddugaleessarratti ta'aa jiru kun kallattiin ta'aa jira hawaasa keessatti ta'aa jira hiriyoota keessaa qabna waraana kana keessa siigalee obbolaa keessaa qabna fira keessaa qabna argaa jira dhagaa jira waraanni kallattiin adeemsifamaa jira kallattiidhaan jechuudha. Garuu afaan nu qaqqabuu yaaluurra warra waraana kana geggeessaa jiruun dhaabadha jechuun gaariidha. Maaliifini waraanni kuni bakka isaa qabatee jira. Siigalee bakka isaa qabatee jira bakka isaatti kan dhaqee waraanaa jiru waraana mootummaati. Siigalee waraanni bakka qubatee jira akka qubatetti jira. Bakka qubannaa isaatti dhaqamee waraannamaa jira ofirraa difeendi gochaa jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti. Eenyutu hoggana jaaleenyu jedhe abaluu jedhee miti kana. Kuni waan ta'aa jirudha waan hawaasa keessa jirudha. Araarri ta'uuf jalqaba namuu waraana isaa walirraa deeffateeti eega waraana isaa walirraa deeffateen booda gara araaraatti seena. Hattuu bosona jiraa maaltu bosona jiraa maal jiraachuu danda'a. Hattuu suni miti obbolaa keenya dhugaan gabbaanii qabsoorra jiranidha kan waraanamaa jiran. Kanaaf irraa dubbachaa jirra jechuudha. Soolis kan irraa dubbachaa jiruuf kanaaf gaafa nuti kana asii dubban waan araarri sun diigamu isinitti fakkaatina. No akkas miti. Dhugaa jiru dubbachaa jirra. Dhugaa jiru kanaaf furmaanni haa dhufuuf. Namni nagaan barbaanne hin jiru. Ani nagaan barbaada. Ati koo nagaa barbaadde. Abbaan koo obboleessi koo atis nagaa barbaadda. Oromoo hunduu nagaa barbaada. Nagaan inni barbaadu garuu nagaa shiraan xaxamee dhufe yookiin immoo kan baala jiramti baalaan ukkaamamee waan hin beekamne sitti kennamu ta'uu hin qabu. Asii waraanamaa achi araara. Asii waraanamaa asii ati keenya du'aa manni gubachaa qabeenyi saamamaa. Araara jechuun kuni
dhugaa dubbachuuf hedduu ulfaata. Mootummaan kana itti yaaduu qaba. Mootummaan akka itti yaaduuf dubbachaa jirra. Akka inni waraana isaa duubatti deebisee araarri kun galma ga'uuf dubbachaa jirra malee araarri kun akka fashaluufi miti kan nuti kana dubbachaa jirru. Gaafa nuti kana dubbannu akka waan nuti araara kana hin feeneetti yookiin akka boo'icha barreetti namoonni tokko tokko jalaa koomentiidhaan isin boo'icha bartanii umurii keessan buusu saba keenyaaf bu'aa jirra. Saba keenyaaf iyyaa jirra. Saba keenyaaf sagalee ta'aa jirra malee nagaa dhabuu yookiin immoo nagaa jibbuurraa kan ka'e miti. Kana akkasittiin osoo nu hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya osoo hubattanii gaariidha. Rakkoo keenya gaafa dubbachuudhaan jennu afaan nuun qabiinaa. Maal ennaan rakkoo jira waan ta'eef dubbachaa jirra malee waan barreefii miti kan dubbachaa jirru jechuudha. Kabiraa ani waan ani dubbachuu barbaadu ammatti nuti dhugaa dubbachuuf hoggana keenya hin kabanya ni jaalanna. Araara dhufu gaaffii uummata Oromootiif gaaffiin uummata Oromoo farkaa qaba hoogganni keenya. Gaaffii suniif deebii argatee hoogganni keenya araarama taanaanii nuti rakkoo hin qabnu. Rakkoo biraa hin qabnu nageenya barbaanna waan ta'eef. Haga sunitti araarri kun dhumutti garuu bilis waraanni akka uummata irraa dhaabbatu, waraanni akka waraana irraa dhaabbatu sanirraa osoo dubbattanii gaariin itti fakkaata. Galatooma kanaa ol baay'ee waan dubbadhu qabu. Yoo yaada qaba nasirreessitu qabaatte inni dubbachuu danda'a. No, rakkinni jiru. Yaaduma keensirraa fudhadhee booda irratti yaadi sirreeffamaa hin oolu waan ta'eef solkoon yeroo dheeraadhaaf asirratti waan waliin mari'achaa baaneef kanaaf anis dhaabsisee yaada koo kan sirreessuu barbaadu ittan hime. Siyaasni kuni siyaasa akkamitti hojjetama isa jedhu technically eenyutu maal dubbata eenyutu yoom dubbata maal isa jedhu sanas baay'ee akka qaama siyaasaatti akka sabaatti siyaasa kana keessatti bilchinni hafuu ni jira. Isarrattis walumaan hojjenna waan ta'eef qabxiilee tokko tokko kaasuun koo noolu garuu fayyaa ta'ee ulfaadhu sanyii. Galatoomii yeroo naa kennitti ulfaadhu. Okay, caaltuun ni deemte fakkaata dursa laadhee fi baate. Ati eenyutu natti taanaa jedhe. Eekeedha. Eekeen turteen manni guute har'a. Naaf gala ayyaana baga jiraattan namu akkaawuntiin kun haaraadha beektan jalaa guban raachuu maal ijoollee keenya irratti duulaa jiranii jarri. Akkaawuntii gurguddaa. Viidiyoo tokko hojjedha. Imeelii barreesseeraa fi liigaal tiimii isaaniitiif. Analleen argatee jira. Kuni haaraadha yaa galatan. Sin caqasaan ture. Hayyeegaa waanuma bu'uuraarraa waan irra jirurra dhaabbadheetiin ka'uutiif waan furmaata ta'uutiif yaaddoo qabullee wal qabsiise. Maaltu jira? Mariin nagaa amma Tanzaaniyaatti marsaa lammaffaaf ta'e kuni waan akkaan bareedaadha. Waan jajjabeeffamuu qabuu fi itti gammannellee kuma quba qabdu ayyaana namoo akka quba qabu jechuudha. Immoo waan tokko waan beekamuu qabu tokko jira. Jala mureen kanan Oromootti himuu barbaadu. Innis maali? Sagalee wayii galaa jira. Miiti kan hin godhanne. Tarii sibiraa ayyaana dhiifama. Sagalee si jeeqaa jira? Okay, deemeera. Amma nagaa qaba. Okay. Sagalee ta'e jira. Ammas jira? Amma gaariidha. Okay. Jira. Sagalee ta'e jira. An jalaa shokoksu wayii. Warri biraa sagaleen isin jalaa shokoksu jira moo eekeen like sharp sound. Monitor kumeessaati malee waan jiran. Kan koo? Si dhufaniiru ammas si dhufaniiru akkaawuntii kee eeggatu. Hayyee ittiin fufaa dandaman deematti fufaa. Wanni bu'uuraa wanni jiru rakkoon jiru amma rakkoo siyaasaatu jira biyya sana. Furmaannis furmaata siyaasaati ka ta'u. Kana gidduu adeemsatu jira jechuudha. Adeemsi sun immoo adeemsuma bifa gaafatuun deemamuu qabu jechuudha. Yoo yaadaan ta'e yaadaani, yoo immoo haalli isaa humnaan kan gaafatu ta'es immoo akkaataama kanaan wal harkaa fuudhee deemee furmaanni furmaata siyaasaati ta'a jechuudha. Kana maaliif hin kaasee amma mariin tokkoffaa Tanzaaniyaatti eegale sun carraa calqabaa ture. Kan alana lammaffaa ta'aa jiru kun immoo carraa lammaffaati. Ani akka carraatti ilaala marii nagaa buusuu kana. Jabinaa fi hadhaa'uu adda baatee humnoota kana lamaan gidduu ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduu jiru irratti hundaa'uutiin jechuudha. Gidduutti immoo Oromoo dhabama ta'u. Oromoo yeroo irraa yerootti dararaa argaa jiru ajjeefamu
ilaaluurraa kan kaase akka carraattiin ilaalachuudha. Mariif dhiyaachuun isaanii waaqatu gargaaree kan jedheellee sadarkaa sana ol kaasuu nan filadha jechuudha. Immoo marsaa lammaffaa kana carraa lammaffaa kanatti dhimma bahuu qabanii ka jedhus deeggaraa ABO ta'ullee akka Oromoo tokkotti gidduu dhaabadhe lamaaniif gargaara. Itti dhimma bahuu qabu. Yoo ittiin dhimma hin bahinoo yoo kufanoo ammas gatiin eegamne nu baasisanii asuma deemi. They got to know this fact. Kuni dhugaa kana waliif galchuu qabu. Oromoonis jalaa haga guddaatti beekaa haga wallaalaatti yoo har'an araaramiin borusoo nagaa buufnettanii araaramuuf bayya ta'e deemtu maal akka jedhu ammumaa itti gungumuu danda'uu qaba. Utuma isaan fixatanii adda hin bahiinu maal jechuudha. Yoo isaan of danda'anii fixatan. Haa ta'u garuu Oromoon lakkisaa amma boodas kanumatti deebitu iti jabaadhaa lakkisaa waan kana dhuma godhachuu qabaa ka jedhu marii nagaa buusuuti araaram miti. Marii nagaa buusuu jechuun maal jechuudha? Namuu yookaan immoo humni siyaasaa kamiyyuu kan qabu qabatee biyya tokko keessatti wal ajjeesuu dhaabee gara yaadaatti siyaasa isaa fidee uummata Oromoo giddu galeessa godhatee abbaa qaba siyaasni kun. Abbaan isaa eenyu? Saba guddaa uummata Oromoo jedhamu sana akka siyaasa Oromootti. Kanaatti gidduu galeeffachiisanii yaada isaanii akkaataa kanaa wal kabajaa, adda baate isaanii walii kabajaa. Bakka ati jirtu si jalaa hin tuquu waan dalaguu qabdu, waan ijaaruu qabdu, ijaarii itti fufi anis hojii mootummummaa koo itti fufa bifa kanaan. Saaboodoo bifatti Oromoon aangomee sagalee isaa ka barbaaduuf ta'ee filannootiin. Kabiraa maal? Secure and sustain Oromiyaa ka jedhamu sanarratti walii galuu danda'u, waraqaatiin walii mallatteessuu danda'u qabu jechuudha. Adda waan isaan baasu tokko illee jiru kanarratti. Secure and sustain Oromiyaa. Daangaarraa kaasee haga Finfinnee maal dhimmoota gaaffii gurguddoo sanaatti gaaffii banaa ta'antu jiru jechuudha. Sanarratti yeroo fudhachuu ni danda'a. Sanarratti walii galuu yaadaan garuu walii galuu deemanii asitti wal geenya ka jedhu irratti walii galuuf ejjennoo qabatanii bifatti nagaan bu'u irratti dalagamuu qabu. Yoo kun hin taane yoo nagaa buusuun kun alana hin milkoofne ammallee qabsootti jirra. ABO'n qabsootti jira malee dhaaba siyaasaa galmaa'ee biyya sana keessatti filannootiif akkaataa kanaan deemaa jiru miti. Kana maaliif hin kaasiseetan? Waa baay'ee caqasaan ture. Namoota siyaasa qananii taphachaa turantu, siyaasa qananii haasa'aa turantu ture gastiirra. Siyaasa qananii jechuun maal luxury politics like Republican Democratic biyyaatti jirtu Ameerikaa fa'aa maal kan isaan godhan san. Siyaasa nama ajjeesuu hin qabne. Namni siyaasa isaa yaada isaa adda waan ta'eef kan itti hin hidhamne, kan itti hin daradamne, kan itti hin ajjeefamne siyaasa qananii jedhama. Nuyi achiin jirru, achiin keenya daandii dheeraatu nu hafa. Silaa utuu akka haasa'uu dandeenya ta'eemma KFO'n akka jirutti dhaabni siyaasaa sun lubbuu godhatee jiraata ture. Deeggartoota isaa, miseensota isaa qabaate. ABO'n mana hidhaatti hin nam'an turan. Deeggartoota isaanii qabatanii, miseensa isaanii qabatanii, uummata Oromoo dammaqfatanii akkaataa kana filannootti dhiyaatanii abbaan moo'ee mootummaa ta'a ture. Abbaan moo'ame immoo aangoo gadhiisee marsaatti aanuuf deemama ture. Sun siyaasa qananii jedhama. Nuyi akka sabaatti achi hin jirru. ABO'n waraanni bilisummaa Oromoo kuni waan saagalee lakki kallattiima tokkootiin anatu sii beekaa gubbaarraa gadiin suni kan warra duriiyyuu impaayera Habashaatiifuu hin taane amma dhaabbachuu qabaa. Oromoonis hidhatee humnoomee waan kanatti xumura gochuu qabaa kan jedhuutiin ka'ame jechuudha. Haqa kanallee haqa walii galchuun murteessaadha jechuudha. Inni biraa siyaasa qananii kan ilaalchise maaliif hin jedhe victim ideology dhiisaa kan nuun jedhu faatu jira. Lakki akkas miti. Abbichuullee waan yaadaa walii galuuf rakkoon qabu waan adda addaa waan kaase. Filannoo dhabamee malee maal lakki akkas miti. Kabiraa Oromoo waan dhiiga Oromoo waan of keessaa qabaniif walii galtee kanarratti nyaara kennan malee lakki akkas miti. Akkas miti. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyiin durfamu nan xumura yaa. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyiin durfamu bifa amma deemamaa jiruun nama ajjeesuun ala moo'uun hin danda'amu waan ta'eef. Kan jaalmarrootiin durfamus ABO'n dhuguma
wal moo'uun kun yeroo dheeraa fudhata waan ta'eef mariitti dhufamee nagaa buufamee bifattiin gaaffiin Oromoo bara dheeraa sun deebii itti argatu irratti dalagamuu qabaa ka jedhuun gara kanatti deemame jechuudha. Waan tokko beekuu qabna. Jarris wal beeku, addunyaanis jara beekti. Mootummaan Itoophiyaas ABO beeka, ABO'nis mootummaa kana beeka. Akka jarri kun immoo wal beekanii fi siyaasni Oromoo immoo humni siyaasa Oromoo lamaan kana gidduu akka jirtu addunyaanis beekti. Icciitii godhanii waanuma asitti Oromootti haasofnu miti wannichi. Addunyaa irra jira waan keenya, waan siyaasni Oromoo. Kana maaliif hin kaasa seexani? Qabxii gosa dhumaa. Humni Oromoo, siyaasni Oromoo bakka lamaan kana murteessaa utuu jiraatee jiru kanneen immoo naaffatanii jiran ABO karaa nagaa, KFO as finnee mariif dhiyeesse maal jechuun burjaajii uumuudha mataa isaa kan danda'e. Siniif galee homaa gochuu hin danda'an saba kanaaf dhugaa dubbanne yoo ta'e. Kanaaf kan isaan gochuu danda'an yookaan mootummaatti gargaaru yookaan immoo ABO gargaaru kana danda'u. Diina jechaa hin jira miti kabajaa nan qabaafi. Haa ta'u garuu siyaasa Oromoo keessatti shoorri isaan taphatan har'a bakka maluuf hin jiru. Kanaafuu ijji keenya yeroo hundaa warra kana lamaan irratti ta'eetu furmaannis nagaa buusuunis isaan irratti haa dalagamu. Isheen dhumaa lolli amma deemaa jiru lola Oromoo ka jettu tokko har'as irra deebi'amteetti. Takka ishee akkasii irratti afaanuma qabuun nu barbaachisaa ta'e natti mul'ata ayyaana yoo dandeesse. Oromoof Oromoo miti kan wal lolaa jiru. Kan mootummaa Itoophiyaaf qacaramee jiru dhiigaan abbaa fee haa ta'u ilaalcha isaati kan nu lolaa jiru. Ilaalcha, sirna fi kan immoo uummata kootu miidhamaa jira gaaffiin bara dheeraaf gaafatamaa ture deebiin arganne kanaafuu kanan gochuu danda'u lubbuu koo qaalii waga wareeguutti meeshaa kaaseeni saba kanan faana loladhaa ka jedhe immoo ABO'tu jira jechuudha. Akkaataa kana kan Oromoof loluutii fi kan sirna Itoophiyaa keessatti mootummaa ta'ee deemuu barbaadutu walitti jira malee kana keessatti immoo Oromoof Oromoo lajjeessu yaada ilaalcha sana waan ta'eef bifa sanaan ilaala lola obbolaa gootee xiqqeessuun barbaachisaa miti ka jedhu kaasuun barbaade galatooma. Fayyaa ta'e ayyaana. Fayyaa ta'e maal yaadi kee waanuma kaastee kanaan duras kaastee turte waan ta'eef naagala yaadi kee amma mariirra wanta jiramuu fi jennee waan hundumaa keessa gallee waliin deebiin laannu sanaa fi meejarmentii sana nama walakkaa asirraa walakkaa achirraa godhee sangashuu dhiisee callumadee namoota Juma dunumfadhee jechuu dandeessa taappii irra warri jiran macal jedhee gashaara waan ta'eef yaadi keenya yaada fuulduraa ilaalee gara fuulduraatti estimeetii godhuu waan ta'u yaalaa jirra. Maayini dhiifama hold on. Bahee Muhammad nama jedhamutu as keessa ture beekuuni yeroo dheeraa eegaa ture garuu yeroo dheeraas miti maala raawundii makana dhufee deebi'ee hagalu waa jedhee deemi garuu dhageenya waan inni jedhee eekee fayyaa ta'e ulfaadhu Muhammad waa jechaa turte fakkaata inni bobbuuti maal fakkaata. Tole ayyaana galatoome. Okay fayyaa ta'e ulfaadhu. Itti fuufi Muhammad. No masarat dhaabatu na bilbilee na galchi jedhini naan jette isheetu natti bilbilee jennaan na jeeqe laayinirra. Okay. Masarateessa jirti masarati dhaabaasa jedhu nan barbaada garuu. Ayyaana dabareen kooti natti fakkaatti yeroo dheeraas. Dabareen kan kiyyaati Muhammad kanuma natti nuufi beeksisaaf natti fakkaatti kiyyaa. Ishuu irratti kaasuu barbaade sana too ibsanuu gootanii waan gaarii taasisuu waan bareedaa. No nama biraatti dubbachaa jira galatoomii garuu ayyaana waan baay'eedha godhaa turte si hordofaa turre yeroo baay'eedha mana kee kana carraa arganne ol seenuudhaaf baay'ee ulfaadhu galatoomii isa yaada raajiin jedha sannuutu jechaa ture namoota gaafa mana kee kanaa deeman adaba dhabaa wal lolufaa gaafa ilaalle hoggaa as jiran xiqqoo wayyaadha gaafa iddoo biraa deeman akka malee wal lolu sanumaaf akkas jennee qoosaa ture malee waan biraallee miti wanni jechuu barbaannu gartee amma qaamni tokko gartee qabsoon Oromoo
Hooggantoonni amma mariif deeman kun gartee qabsoo gananii jiran maal kayyuusan hooggantoota lubbuu isaaniitii qabsiisanii lubbuu isaaniitii waliin dhaabbachaa turanii namoota alaa dhufanii qabsaawaa turanii fi miti Oromoof nama iddoo biraa taa'anii qabsaawanii miti nama qaamaan keessa taa'anii qabsaawanii qabsoo keessa warra kallattiin turanii. So gowwanni isaaniif ta'e saba Oromootiif anni ta'a jeetumaan akka nama tokkotti ani itti quufaadha itti gammachuun qaba. Warreen gartee kana dura qabsoo kanaa fi qabsaa'ota Oromoo irratti duulaa turan ammaas deebiin akka waan qabsaa'onni Oromoo qabsoo gananii fakkeessanii warreen ololan uummanni Oromoo ni beekaa kana yeroo kamuu namoonni beekaa rakkoo miti. Ammoo warri gartee duraan mootummaa deeggaruus akkas warri fakkaatan warri gartee ammaan tana abbaa dabaree ta'uu barbaadan ijoollee oboo deeggartu caalaa immoo abbaa qabsoo kanaa abbaa injifannoo ta'uudhaaf qaaru jiranillee inuma mul'atu inuma argina yaada isaanii irratti irrumaa mul'atti. Namni gaaqaleessa bakka dhaabbachuu turte si argaa achuma yoo dhaabbatan bareedaadha jeetii yaada. Maaliif rakkoo miti mootummaa deeggartus bakka waan deeggartu san itti amanamtummaan itti gaafatamummaan waan dubbattu gartee riizinabil taatee qabatamaan waan lafarra jiru dubbachaa deemte rakkoon qabu. Gaafammoo gartee kaleessa mootummaa deeggaraa turte har'a abbaa injifannoo qabsoo abaa